barattoonni mana abbaa kiyyaa haadha kiyyaa buna dhuguu ganama barii jechuudha. Humnaan waraanni mootummaa kun haree naqabee sana naatachumaanii ergina qabaniin booda na fuunanii deemanii duraan qeerroodhaa dawwatte isaanii nyaata geesse tafaa isaanitti ni tafaa jedhanii shaniiraa dawwattanaan jedhanii qabanii na geessanii bakka attumaan mana dhaabtan darbanii attumaan na qabanii bakka wanti raayyaatti biyyaa deemtanii naan jedhanii sanaatti bakka abbaan kiyya faati kiyyaa natti boosu moora mana leenjii dhufee bakka achi leenjii bindee bakka nan badayyuu jedhee yaadeera. Kanaan durasi fedhii kosmini fedhii kana keessaa hin qabu jechuudha. Achumaan ergi leenjii bee gaafa nuuf dhufanii dinatti naqanii ergi nu naqanii bakka amma kana iyyuu nan taasisan bakka keenya shanee jedhu garuu shanee jechuun fayyabuma qaama baasiidhaan malee waraanni bilisummaa Oromoo duruu of keenya jechuudha. Oromummaadhaa fi Oromoo walitti galagalu jechuudha. Walirra goree diina xalaataa walirra ari'a malee kanaaf akkanuma irratti ani gideen dirree leenjii garuu fadhiidhaa fi kanaan hin dhufne dirqiidhiin qabamee bakka leenjii galee bakka leenjii teettillee ijoolleen ta'an taphabbadaa turtee jira. Nuti haala bannuu hin dhabnee itti rakkannee turre achi leenjii baanee kun fidanii as nu kaanii akkannee jaaladheetii miti kana garuu immoo haa fidanii as keessa dirjaajii dirqamaan na godhe malee akkanii wanni ta'e miti dirqiidhaan san taateetu. Amma immoo kaniin itti dhufeen isin waan nama nagaa taatanii waan haqa gartee akka isaanii naman gootan jennee harka isin laachuu dhufne aanna keenya garuu hammachi keessa jirullee waan akka gartee isinii qaama keessan ta'anii beekanii silkeellee harkaa guranii wanni nu godhanii warricha keessaa illee Oromummaa isinillee Oromoo biraa silaa Oromoo ta'uu baattanii isin biraan dhufnu waan Oromoo taatanii waan afaan tokko dubbannu gartee waan gartee Oromoo takka saba tokko dhiiga tokko waan taaneef isin bira dhufnee yaanni hin qabu hanqana irratti. Kan irratti wanti hin qabu jaaloo boota silxaanaatti jedhi gaafa silxiin barsiisan jedhi kun shaniidha jedhanii nutti agarsiisanii wayyaa sibiilii hidhachiisanii irratti dhukaasu jedhu sii galee hin baqata gaanni immoo akkasitti nu barsiisan bara sii galee ni waan waa'ee keessan quba qabnee fi waa'ee keessa sababeen si duukaa deemee barreef jecha akka ittas duukaa nu fidan bara. Nuyi kana seeneetti fiigaa ture malee waa'ee kee quba qabatee silaan mana maa wajjin ta'an hin fedhu jechuudha. Oromootti maan galagalaan Oromoodhaaf ergan ba'ee Oromootti maan galagalee Oromoo lola. Jara faan kun beekni lolu kanumaa.